I don't beg to go and join. Arkaan qolatu jarri diinatti harkan kennatan jedhe sirbi. Kan sirbu waan sabni barbaadu waan sabni fedhu dubbachuusaa agarsiisuudhaa fi aadaa fi fedhii saba sanaa keessa waan jiru calaqqisuuf sirbaaf hedduudhaa fi dhiibbisaan haala akkasiitiin dhimma saba isaanii calaqqisiisu. Akkam ooltan dhaggeeffattoota keenya raadiyoo Diira Gabaa. Baga nagaadhaan walitti deebine. Ganama ayyaana irreechaa irratti argamna. Ayyaana irreechaa nagaadhaan gaggeessine amma immoo ayyaanota Oromoo nutti aananii dhufan kabajachuu fi dhaadhessuu deemna. Ayyaanni nu fuuldura jiru Sadaasa Sagal. Sadaasa Sagal guyyaa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru moggaafame. Guyyaan kun maaliif guyyaa fincila diddaa gabrummaa jedhame? Sadaasa Sagalii fi fincila diddaa gabrummaa Oromoo gidduu maaltu jira? Seenaa fincila diddaa gabrummaa akkamii yaadanna? Oromoon maaliif finciluu filate? Fincilli aadaa Oromoo keessatti hiika akkamii qaba? Fincilli diddaa gabrummaa fi waraana gaggeessuu gidduu garaagarummaan jiru maali? Qophiin keenya torbeennan sadan dhufan kana walitti aananii dhufan hayyoota dhimma kanatti hubannoo qaban qorannoolee dhimma kanarratti gaggeeffaman Oromoon dhimmoota kana akkamitti hubataa fi waan kana immoo hubate akkamitti hojiirra oolcha kan jedhu irratti xiyyeeffanna. Daandii Ragabaa. Sadaasi akka lakkoofsa maqaalee baatii Oromootti ji'a 11ffaadha. Sadaasi hiika hedduu qaba. Sadaasa keessa wantoonni hojjetamanis hedduudha. Sadaasi seenaa Oromoo keessatti yeroo yaadatamu, yeroo kabajamu, yeroo itti ulfina guddaa argatudha. Sababni kun aadaa Oromoo, duudhaa Oromoo, jiruuf jireenya Oromoo akkatti Oromoon of eeguu fi wal tiksuudhaaf hundeeffateen wal qabata. Aadaa Oromoo keessatti yeroon Oromoon irreeffatee irreeffanna barii ateetee ba'uudhaaf
yookaan jaarii loonii kabajuudhaaf itti wal ga'u Sadaasa keessa. Sadaasi giddugala Oromiyaa keessatti yeroo asheetee ijoolleen midhaan asheetaa sukkuummattee yookaan waaddattee nyaachuu eegaltuudha. Fooliin birraa sirriitti mul'atee boqqolloon sirriitti ga'ee dagaaginni hundumtuu mul'atee ifaa fi abdii olaanaadhaan waan egereetti yeroo tarkaanfatanidha. Sadaasi kana malees bakkee tokko tokkotti immoo yerootti midhaan haamuun eegalamu. Midhaan facaafamee ga'ee haamamee yerootti kuufamu. Yeroo itti simbirri quufuu eegalu. Yeroo itti horiin hora kajeelu. Sadaasi yeroo itti badii fi hammeenya guddaa keessa darbanii gara gaarummaatti ce'uudhaaf tarkaanfii jalqabaa eegalanidha. Sadaasa seenaa saba keenyaa, aadaa saba keenyaa keessatti bifa adda addaan qorannee dhiyeessuu ni dandeenya. Inni kaayyoo sagantaa kanaa waan hin taaneef ammaaf bira tarra. Kanneen dhimma kana qoratan seenaa Oromoo fi aadaa Oromoo qorachuudhaaf kanneen qophaa'aniif garuu dhimmi kun banaadha. Sadaasa 9 yeroo kamiyyuu kan yaadannu fincila Oromoon jireenya isaa, dagaagina isaa, sabummaa isaa, aadaa isaa tifkachuuf jecha baroota dheeraa erga alagaan itti dhufee eegalee walitti aansee gaggeessaa ture wal qabsiifneetu. Dhalooti ammaa jiru Sadaasa 9 kan yaadatu fincila diddaa gabrummaa karaa nagaatiin mirga isaanii kabachiifachuudhaaf gaggeessaniini. Fincilli diddaa gabrummaa karaa hedduun seenaa sabootaa waliin wal qabata. Oromoo callaa otoo hin taane saboonni addunyaa kanarra jiran hundinuu waan isaaniif hin malle, waan isaaniif hin taanee fi waan aadaa fi safuu isaanii balleessu tolu karaa nagaan, didu karaa biraan haala garaagaraatiin fincilanii diddaa isaanii kan itti agarsiisanidha. Kun dhalli namaa eega dhalatee jiruuf jireenya horatee waan namaarraa of tiksuu eegalee ammallee kan jiru egeres bifuma qaroominaan dagaagaa fi guddachaa jiruuf jireenya baraa waliin of adeemsisaa kan itti fufu ta'a. Oromoon yeroo ammaa kanatti fincila diddaa gabrummaa kan gaggeessu inni hangafti diddaa isaa mul'isuu fi diddaa isaa kan mul'isu sabummaa isaa, biyya isaa, qe'ee isaa irratti waan dhufe ofirraa kaasuu fi waan isa irratti fe'ame diduu isaa agarsiisuu fi kana waliin kan wal qabatee jiru sabboonummaan Oromoo bifa ittiin yaadatamuu fi hubatamuu qaba.
sabboonummaan saba ofiitiin boonuu waan sabni ofii qabu kabajanii isaan mul'achuu waan saba ofii miidhu saba ofiirraa tiksuudha. Kanneen weellisan sabboonummaa Oromoo kan faarsaniif sabboonaan kun yookaan sabboontuun kun waan saba isaanii jaalatanii waan saba isaaniif aarsaa waan of godhaniif kanneen saba isaanii jaalatan kanneen dhimma saba isaaniitiif kufan yoomiyyuu seenaa keessatti bakka olaanaa qabu. Sabni kamiyyuu sabboontota waan kaffalanii fi waan gumaachaniin jireenya isaa egeree mirkaneessa. Sabni addunyaa kanarratti of ijaare kamiyyuu lubbuu gootota isaatiin dhiiga gootota isaatiin biqilee dagaagee dhaloota bara baraan of jiraachisu horachaa dhufe. Sabboonummaan saba tokko keessatti bifa akkasiin kan dhalatu saba sana keessaa kanneen salsakkaa akkasii qaban yookaan saba isaaniitiif looguu fi quuqamuu irratti olaantummaan itti dhaga'amu dantaa dhuunfaa isaanii dhiisanii dantaa saba isaanii dursuudhaan lubbuu fi jireenya isaanii maatii fi egeree naannoo isaanii jiru hunda dhiisanii saba guddaatiif aarsaa kennu. Kanneen kana kaffalan bakka jiranitti wareegama xiqqaa kan aadaa fincila diddaa gabrummaa keessatti mul'atu keessatti of agarsiisuu fi saba isaanii fakkeenya guddaa ta'uurraa eegalanii aarsaa guddaa kan lubbuu isaanii gaafatu kan kanneen birootiif immoo faandhaa'ii guddaa ta'u baasuu fi wareega kaffaluudhaan kan mul'isanidha. Sabni Oromoo namoota akkasii gootota akkasii hedduu kan horate warra isaan dura ture irraa dhaaluudhaan yeroo isaanii keessatti immoo waan isaan irratti eegamu baasuu fi hojjechuudhaan gootota akkasii qabaachuun sabni kamiyyuu mataansaa gadi cabee akka dhabneef gargaara. Kanneen gootota dhimma saba isaanii falmanii du'an qaban gabrummaa keessatti nafani. Kanneen sabboontota gahoo qabanii fi qaroo qaban gabrummaa lagaan itti fe'e jalatti uggumanii jiraachuudhaaf hin ayyaman. Fincilli diddaa gabrummaa sabboonummaa wajjiniin kan wal qabatu tokkoffaa aadaa saba ofii uffatanii maqaa saba ofii moggaasanii gaarummaa saba ofii ol kaasanii ittiin mul'achuurra waan eegaluufi kun aarsaa xiqqaa fi fincila xiqqaa sabni kamiyyuu bakka jirutti baasuudha. Sabni kamiyyuu waan qabuun saba kamii gadi miti. Sabni kamiyyuu aadaa qabuun aadaa saba isa kanii gadi miti. Sabni kamiyyuu bakka jirutti saba isa kaan waliin waan wal isa taasisu wal madaalchisu qabaachuu danda'a. Sabni hundinuu waan isaan dagaagfatan isaaniif sirriidha. Waan isaaniif sirrii ta'e sana qabatanii fuulduratti adeemuu danda'uun immoo of ta'ummaa guddaadha. Fincilli diddaa bifa akkasiitiin waan qabaniin mul'achuu fi of isaanii argamuurraa eegala. Hundeen fincilaa yookaan fincila diddaa gabrummaa inni jalqabaa eenyummaa ganamaatti deebi'anii eenyummaa sanaan boonuu, eenyummaa sanaan jiraachuu, eenyummaa sanaan mul'achuudha. Olaantummaa otoo agarsiifne, gadaantummaa otoo agarsiifne akka nama kamiittuu namummaa ofiitiin kabajaa ofii kennanii nama sakaaniif kabajaa kennanii ofiis of danda'anii of ta'anii jiraachuu danda'uudha. Aarsaan xiqqaas namuu bakka jirutti baasuu danda'u fincila keessatti isa kana. Fincila keessatti kanneen waan akkasii baasan kamiyyuu yeroo kamiyyuu saba isaaniitiif ga'ee guddaa taphachuu danda'u. Fincilli diddaa gabrummaa seenaa Oromoo keessatti yoom akka eegaleef akkamitti akka dhufe seenaa fuulduraa keessatti kan ilaallu ta'us aga dhiyoo kanaatti bifa garagaraatiin faffaca'ee iddoo kaanitti sirbaan, iddoo kaanitti uffannaan, iddoo kaanitti jalaa diduun, iddoo kaanitti immoo hojii laaffisuudhaan kan mul'achaa turedha. Boodana keessa eega qabsoon Oromoo ija horatee walitti dhufuu eegalee garuu boodana naan jedhu eenya jechuu koo miti baroota 1950mootaaf 60moota keessa kaka'umsi waldaalee of danda'amsaa fi of ijaarsa Oromoo kan akka waldaa Maccaaf Tuulamaa akkasumas Arfan Qalloo warraaqsota diddaa kan akka Baalee keessatti fincilaa Baalee keessatti eegalee fi kan kana fakkaatan akkasumas biyya Oromoo kaabarraa aga kibbaatti baarraa akka dhiyaatti bakkoota adda addaatiin
fincilooti biqilan hundinuu guddinaa fi dagaagina har'a fincila diddaa gabrummaa gaggeessaa jirruuf hundee ta'aniiru. Isaan biroo otoo hin gahin waldaan Maccaaf Tuulamaa ijaaramuun artistoonni akka arfan qal'oo of ijaaranii kaka'uun dargaggoonni Oromoo bakka jiranirraa aadaa Oromoo agarsiisuuf walitti dhufuun haala saba isaaniitiif ta'u tumuu fi kaa'uu eegaluun dagaagimni beekumsaa fi warraaqsaa baroota 1960moota gara dhumaa keessa addunyaa kanarratti babal'achuu eegalee biqiluu fi ka'uunsa haalleen har'a mul'ataniif hundee guddaa ta'aniiru. Finciloota bakka adda addaatti faffaca'anii fi adeemaa turanirraa qabsoon bilisummaa Oromoo bara 1970moota jalqaba keessa eegalee ifatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin bara 1973 hojii eegalees hundee guddinaaf dagaagina qabsoo Oromooti. Qabsoon fincila diddaa gabrummaa akkasitti eegalaa ture yeroo karaa nagaatiin adeemuu hanqatee jirutti of ijaaree of gurmeessee damee waraanaa banatee fincila lolaa eegaluuf dirree fi bosona Oromiyaa keessatti galeera. Waraanni bilisummaa Oromoo har'aan tana qabsoo diddaa bira darbee lubbuu isaa wareeguuf alagaa diina Oromoo ta'e ajjeesuu fi Oromoo irraa buqqisuudhaaf hidhatee lolaa jirus finciloota kana keessaa kan biqileedha. Sabni kamiyyuu innaa sabni inni kaan yookaan namni inni kaan isaaf falmu taa'ee eeguurra gama sa'aatiin immoo waan godhu qabajaa ta'eef saboonni biyya addunyaarra jiranis bifuma akkasii waan wal ijaaraniif Oromoonis yeroo waraanni bilisummaa Oromoo bosonaa hidhatee isaa lolu eesaa keessatti diina isa dhufee isaa ajjeesuu fi isa bituuf immoo diduu waan irra jiruuf fincila diddaa gabrummaan of gurmeessee hirmaannaa isaa guddisaa jira. Barattoonni Oromoo barumsa argatan keessatti hubannaa argataniif waan saba isaanii miidhuu fi waan saba isaanii irratti miidhaa fidu waan hubataniif bakka jiran irratti kana diduu irratti hirmaatan. Sadarkaan aarsaa isaan kaffalanii lubbuu isaan baasanii gootota qaqqaroo fi faandhaayii isaaniif ta'an urjii gurguddoo qaban wareeguudhaaniif daandii isaaniirra bu'uudhaan kaffaltii baasanii wareega baasanii har'a fincilli diddaa gabrummaa gurmaa'ee maqaa olaanaa qabatee jira. Fincilli kun 9 bara 2005 yeroo filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamaa ture ifaan biqilee ifaan kaka'ee labsamee jira. Yeroo sanarraa eegalee fincilli diddaa gabrummaa 9 ifatti kabajamaa jira. Fincila kanaan duuba wantoonni barbaadaman sabni Oromoo bakka jirutti aangomee bakka jirutti naannoo isaa to'atee of dhuunfatee alagaaf owwaachuu diduu alagaan qeesaa irratti abbaa itti ta'uun akka afu agarsiisu irreensaa walitti dhufe humna guddaa akka ta'u mul'isuudha. Sabni Oromoo bakka jirutti sodaa mo'atee bakka jirutti waan danda'u hunda akka hojjetu karaa itti guca qabsiifateedha. Fincila diddaa gabrummaa kana keessaa wantoonni ba'an hojiiwwan gurguddoo fi boonsaa mul'atan har'a saba Oromoo addunyaa irratti agarsiisanii jiru. Har'a maqaan Oromoo kan dur maqaa badaatiin beekamaa ture addunyaa kanarratti Oromoo ta'ee jira. Har'a biyya Oromoo gabrummaan ukkaanfamee ture Oromiyaa jedhamee addunyaa kanarratti beekamee jira. Har'a Oromoon alaabaa bakka isa bu'u mallattoo addummaa kan bakka hundatti isa mul'isu qabaatee jira. Har'a Oromoon sirboota warraaqsaa, sirboota aadaa, sirboota eenyummaa isaa mul'isan kumaatamaan horatee jira. Har'a Oromoon seenaa isaa kan mul'isan kitaaba dhugaa hedduu horachaa jira. Har'a Oromoon dagaagina jiruuf jireenya isaa keessatti mul'ifatee otoo mul'atiin ture hunda addunyaatti baasee addunyaafis qoodee ofis addunyaarraa qooddachuudhaaf danda'ee jira. Har'a Oromoon seenaa isaa keessatti aadaa isaa keessatti sirna isaa keessatti kan beekaman kan akka gadaa kan akka waaqeffannaa isatti baasee mul'ifachuu fi guddifachuu irratti jira. Sabni keenya birmadummaa isaa deebisee kabachiifachuuf wareega kaffaluun alatti hundee gabrummaa isa keessatti baroota hedduudhaaf dagaagee ture ofirraa buqqisuudhaaf sadarkaadhaan hojiin itti jiru bu'aa fi firii guddaa argamsiisaa jira. Har'a Oromoon bakka jirutti waan Oromoo irratti mari'achaa fi wal mari'achiisa waan egereef tolu irratti dubbachaa wal dubbachiisa furmaata egereef ta'u irratti bal'inaan haasa'aa jira. Kun diddaa Oromoon gabrummaaf qabu. Kun guddina Oromoon bakka hundatti ilaalcha isaa guddifachuuf
hubannoo isaa dagaagfachuudhaaf adeemsisaa jiru. Sabni haala akkasiitiin waan dhimma isaa irratti mari'achaa adeemuu fi hojjechaa adeemu yoomiyyuu duubatti hin deebi'u. Jaarrotiin darban Oromoodhaaf jaarraa dukkanaa kan ture Oromoon wal argaa dhabee gola keessatti addaan ciccitee hafuusaati. Jaarrotiin darban Oromoodhaaf jaarraa dukkanaa kan ta'an Oromoon waan dhimma isaa irratti iddoo tokkotti dhufee dubbachuu hanqateef. Inni kun deebi'ee akka dhufne wabiin jiru bakka jiranitti finciluudha. Jaarraan dukkanaa deebi'ee akka dhufneef Oromoon bakka jirutti fincila walirraan cinne gaggeessuudha. Fincilli diddaa gabrummaa qabsoo hidhannaa Oromoon gaggeessu jara wal qabatee kana deemuudha. Dhaloonni kanaaf falmu yoomiyyuu gabrummaa keessatti hin hafu. Kona ya jorobe, godangama la pamba tu jamadana, godangama la pamba tu mi kodana, wadu kamna ya gomoto, waljalana wal mararpana ga batige kiti balabdana, Adi me dukilani kaliya kumagomo wajirani tuagalta ade hari harkan goda tujarri biya kota biya dia shawati shivan jama saka adi me dukilani kaliya kumagomo wajirani tuagalta ade hari harkan goda tujarri dhaloonni keenya bakka jiranitti waan gochuu qaban waan hojjechuu qaban hedduudha. Alagaan humna qawweetiin dhufee nurra taa'uu danda'a. Alagaan halkanii guyyaa nu doorsisuu danda'a. Alagaan halkanii guyyaa nu hidhuu danda'a. Garuu nuti mirgi keenya qabsoo keenyaaf otoo falmannuuf hidhachuu nu dhoowwuu hin danda'u. Alagaan saba keenyaaf otoo falminuu du'uu nu dhorkuu hin danda'u. Alagaan nu hidha malee fedhii bilisummaa nu keessatti hidhuu hin danda'u. Yaa dhaloota Oromoo bakka jirtanitti dida gabrummaa diduun mirga keessan isa jalqabaati. Saba keessaniif otoo loltanii du'uun hojii isin fedhii keessaniin filattan kan eenyuyyuu ayyama isiniif kennuu yookaan eeyyama isaas dhoowwatu miti. Mirgi keessan inni guddaan waan saba keessanii waan isiniif hin taane diddanii argamuudha. Dhaloonni keenya har'a finciloota garaagaraa gaggeessaa jiru. Dhaloonni har'a ammoo maqaa qeerrootiin of ijaaree kan gochaa jiru. Diina jala taa'ee lakkii isin barbaannu jedhee ifatti mul'isaa jira. Dhaloota akkasii horachuun saba keenyaaf hojii boonsaadha. Abbootiin keenya hojii boonsaa akkasii hojjetanii nu dhaloota akkasii nu argamsiisan galata guddaa qabu. Abbootiin keenya wareega guddaa baasanii qeefi maatii isaanii nuuf jecha addaan baasanii ofii isaaniif lubbuu isaanii guddaa wareeganii bu'aa kana nu argamsiisan barbaraan ni yaadatamu. Abbootiin keenya hojii boonsaa kana nu dalagan yeroo kamiyyuu kan yaadatamanii miti. Bakka jirrutti yeroo adeemnu yeroo teenyu yaadanne kabajaaf ulfina isaaniif kennuu qabna. Isaaniif kaane isaaniif hugguumuu qabna. Gabrummaadhaaf gabroonfatootaaf hugguumuun hojii keenya ta'uu qabu. Kanneen gabrummaadhaaf fi gabroonfataaf bitaman galgalli isaanii akka hin tolle seenaa goobanaa daacee isa duri, seenaa goobanaa daacee isa ammaa, seenaa goobanaa daacee isa eger dhufurraas kan beeknuudha. Kanneen nama ergatan hamma humna qaban amna humna qabdu duwwaatti sitti fayyadamu. Gaafata humna dhabde, gaafata hojii dadhabde darbatanii si galu. Sun seenaa keenya keessatti kan beeknu waan ta'eef waan nu yaaddessuuf waan wallaallus miti. Ammatti akaanu fincila keenya haa finiinsinu. Diddaan mirga keessan isa jalqabaati. Eenyuyyuu si dhorkuu hin danda'u. Daandiirra gabaa dhimmoota kanaan kan wal qabate qophiilee garaagaraa qabatee ni dhiyaataa nu hordofaa.
wabii keroo wal waamatu shaggar gubbaa daabeen kumaa onni lolaa taa'eetuma suma kana miidhagdu lolii goroo deemtu. Biyyee waliin yoo daandatu wabii keroo wal waamatu shaggar gubbaa daabeen kumaa onni lolaa taa'eetuma suma kana miidhagdu.